dubartiin 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 amaana rabbiitii jabeessii jabeessi jabaatu jabeessii jabeessi jabaadha jabeessi. Guyyaan dubartoota addunyaa biyyoota addunyaa hedduu keessatti yeroo dhiyoon as kabajamuun baratamaa ta'aa dhufee jira. Guyyichi ammoo qoqqoodinsa sabaa, gosa, afaan, aadaa, diinagdee fi siyaasaa tokko malee sadarkaa kabajamuu irra dhaqqabee jira. Kabajni guyyaa dubartoota addunyaa kunis ammoo biyyoota guddataa jiranii fi guddatan keessatti illee akkaatuma sochiin dubartoota addunyaa guddachaa dhufeen wal faana baratamaa dhufee jira. Guyyaan kun kabajamuun ammoo deeggarsa mirga dubartootaatiif hirmaannaa dirree siyaasaatiif diinagdee keessatti dubartooti qaban cimsuu keessatti gumaata hosee buusee jira. Kabajni guyyaa kanaa naannoo jaarraa 20ffaa keessa biyyoota Ameerikaa kaabaa fi guutuu Awurooppaa keessatti sochii dubartoonni godhan bu'uura godhatee kan ka'e jedhama. Jalqaba guyyaa kana kabaje ammoo paartii sooshaalistii Ameerikaati. Sababni isaas ammoo lagannaa hojjettoonni dubartoota haala uffannaa qaama dubartootaa mul'isuu irratti fulbana 28 bara faranjoota 1908 Niiwuorkitti taasisan bu'uura godhatee ka'e. Gama biraatiin ammoo bara Ameerikaan kolonii jala turteetti dubartoonni walgahii farra garbummaa irratti akka hin dubbannee fi yennaa dhooggamanitti mormiin jabaan ka'ee ture. Sooviyeet Yuuniyeeniin ammoo bara waraana addunyaa tokkoffaa dararaa fi rakkoo addunyaan keessummeessite dhaabuuf jecha dubartoonni waraanni akka dhaabbatuu fi warraaqsa jabaa Raashiyaa keessatti godhuudhaan waraana mormanii akka waraanni sun dhaabbatuu fi gahee olaanaa taphatanii turan. Kanaanis ammoo Raashiyaan waraana addaan kuttee yeroo fi keessaa baatee turte. Sunis ammoo fedhii fi dhiibbaa dubartoonni nageenya keessatti qaban kan agarsiise ture. Kaniin duuba ammoo sochiin dubartootaa cimaatuma dhufe. Silaa akkuma beekamu dubartiin qaama hawaasaa itti gaafatamummaan itti baay'atu yoo ta'u, hojii mana keessaa irraa kaasee haga rakkoo biyyaatiif jeeqamuutti dubartoonni itti gaafatamummaa hangana hin jedhamne baadhatanii jiru. Akkasuu ta'eetu ilaalcha addunyaan dubartootaaf qabdu hanga dubartiin geettuu fi itti gaafatamummaa dubartiin baadhattu waliin kan walgitu hin turre. Dur dubartoonni addunyaa irratti mirga hirmaannaa siyaasaa keessatti hirmaachuu kan hin qabne turanii. Qabsoo hadhaa'aa fi adeemsa yennaa dheeraatiin duuba garuu dubartoonni siyaasa keessatti makamanii dhiibbaa uumuu danda'anii jiru. Inumaayyuu biyyoonni dubartiidhaan hoogganaman kan dhiirotaan hoogganaman caalaa tasgabbii fi nagaa horachaa akka dhufan hubatamee jira. Fakkeenyaaf Baangilaadesh eega bara 1945 irraa kaasee waggoota 29 fi hooggansa dubartoota jala turte. Bara kanatti ammoo Baangilaadesh tasgabbiidhaan buluu isii ragaawwan agarsiisu. Biyyoonni akka Sri Lankaa, Norway, New Zealand, Jarman, Hindii fi Philippines illee ammoo gara waggoota 15 fi dubartootaan durfamanii jiru. Barri hooggansa dubartootaa ammoo biyyoota kanneenii fi jiddu galeessaan kan tasgabbii fi nagaa qabu ture. Kunis ammoo bilchinnaa fi cimina dubartoonni hooggansa keessatti qaban agarsiise. Kanneen bu'uura godhachuudhaan har'a addunyaa irratti guyyaan dubartoota addunyaa dubartii humneessuu kaayeffate kabajamuu irratti argama. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammoo bitoota 8 akka guyyaa dubartoota addunyaa ta'ee kabajamu kan murteesse bara faranjoota 1975tti ture. Garuu ammoo guyyaan kun waggoottan lamaan duuba 1977 irraa kaasee ifatti addunyaatti kabajamuu eegalee jira. Bara kana ammoo guyyaan dubartoota mata duree dubartoota irratti investi gochuun guddina gama maraan jiru saffisiisuudha jedhuuni kabajamuu eegalee jira. Mata dureen filatame kunis ammoo gahee murteessaa dubartoonni investimentii barnootaa, diinagdee, eegumsa fayyaatii fi guddina hooggansa walqixxummaa koorniyaa bu'uura godhate kan mul'isudha. Marree guyyaa kana bu'uura godhachuudhaan seenaa dubartii cimtuu takka isin biraan ga'uu fi filannee jirra. Helen Keller dubartii cimtuu kabaja guyyaa dubartoota addunyaa bara kana qophii adda sagantaa kenna waliif TV har'aatiif filanneedha. Helen Keller dubartii ilaaf gurralle hin qabne qaama hir'uudhaan nama guutuu waan mara danda'u taate jaarraa 20ffaa keessatti if dandeettee if bira dabartee qaama miidhamtoota biraatiif qabsoofteedha.
Waxabajjii 27 bara 1987 magaalaa Tuscumbay isteetii Alabama United States of America keessatti dhalatte. Dhalattee baatee 19 ammoo dhukkuba ho'a sammuutiin qabamtee ilaaf gurra isiillee dhabde. Garuu ammoo nama ilaaf gurra qabu caalaa hojjattee milkooftee addunyaatti agarsiistee jirti. Dhalattee waggaa 8 duuba bara 1888 mana barnoota qaroo dhabeeyyii Paarkis jedhamutti makamte. 1994 ammoo gara New Yorkitti imaltee mana barnoota warra gurraan hin dhageenyetti barachuu eegalte. 1990 ammoo Harvard University seente. 1924 ammoo umurii 24 isiitti University irraa Bachelor of Art degreedhaan eebbifamte. Sanduuba ammoo barreessituu cimtuu kitaabni isii akkaan jaallatamu taate. Mata dureewwan garagaraa irratti kitaabilee dubbisaaf dhaqqaban ka gara 14 ta'an barreessitee jirti. Sagantaawwan garagaraa irratti ammoo dubbiiwwan onnachiisoo namni irraa barachuu danda'u ka gara 475 olii taasisteetti milkoomtee jirti. Kana maleeyyuu akkaataa ittiin qaroo dhabummaa ittisuu danda'an irratti gorsaa fi qajeelfamoota garagaraa kennitee jirti. Miseensa gamtaa bilisummaa siivikii Ameerikaa ta'uudhaanis sirna faashizimii fi anniisaa atomawaa irratti barruuwwan garagaraa qooddee jirti. Gameettii siyaasaallee nama turte yoo ta'u akkanuma ammoo leellistuu warra qaama hir'uu taate tajaajiltee jirti. Barsiistuu yuunivarsiitii ta'uunillee tajaajila barsiisummaas dubartii cimtuu kenniteedha. Dubartiin cimtuun cimina dubartootaa mul'iste tun ammoo waxabajjii tokko baatii itti dhalatte bara faranjoota 1968 umurii 87ffaa isiitti boqatte. Awwaalli isii ammoo Waashingtan kaatedraalii biyyaalessaatti raawwatameeti jira. Dubartoonni warra malaa fi falaati. Kabajaa fi jaalalli haa kennamuufiin dhaamsa qophii kennaatiin. Baga guyyaa dubartoota idil-addunyaa bara 2024 dhaqqabdan. Amboruu mashii ture waan waliin turtaniif galata guddaa qabdu. Jabees, jabaatu jabees. Jabees, jabaatu jabees. Jabees, jabaatu jabees. Jabees, jabaatu. Dubartiin, dubartiin, dubartiin. Amaana rabbiitti jabeessi. Jabees, jabaatu jabeessi.